Hai. Kam jirtu nagaa keessanii nan qaanaalleeti. Kaman godhaa laata keessan ani ilaalee naa kaa an qaanaan jedhe bar an deema booko. Hai kam jirtu fayyaa keessanii maaskii keenyaan fuudhannaa asumarra kaa'annaa. Studio keessa jirra sababa ta'eef nagaan agaruu sagaleen koo dole akkam jirtu akkam ture dole akkam jirtu ammas nakkaa badde. Kun qophii Lataa Show kan akka yeroo darbee Lataa Zarihuun qophooftee nuunni taanaan achi deebii qophaa'e kottu maal kaamera dura dhaabattee etta dura qophaa'e kottu siin jedhe tole amma qophaa'ee dhufeera. Kun qophii Lataa Show dhimma muuziqaalee afaan oromootiin qophaa'an kilippii isaanii waloloo isaanii haala waraabbii haala sagalee hunda ilaallatee irratti qophaa'ee yeroo hundumaa illee qaqqabu torbanitti see tokko kiliippota muuziqaa jiran haaraa ba'an kanneen turan irratti yaadota ofii personal view kootiin qabuu qabadde kan itti isinii dhiyaadhudha. Baga nagaan wal agarree. Kun kutaa meeqaffaa ture? Kan dura meeqa hojjenneerra? Kan hojjenneedha. Kutaa tokkoffaa. Muuziqaa irraatiin mee kana daawwadhaa kotame. Kana daawwadhaati walitti deebina. Osoo akka dhibbaatti salaalu maaloo mee maal taate osoo lubbuu kiyya dabarsee isaaf kennu maaloo ijoollee maaliif na shakkanni innis waan taate sin beeku ani kaya ijoollee ijoollummaani innis innisin haala kamatti dhiisita kana mooti siin hin jedha mooti waajjira poolisiitti barbaadama jirta. maalan balleessee maaloo kaa'anii maalan balleessee kana jaalamu atii fi namooti isa fakkaatan sirba afaan oromoo ajjeesaa jirtu kanu sirba ajjeesaa jirtu ila an kanan jedhu amma maal jedhee jalqabu homaayyuun jalqabu qaba poolisiin wata qaba keessaa kanum ila akkeetti qabsiifna nuyi muuziqaa oromootti hin quusinaa ture mee anaasoo wayyaa'e maa ilaaltanii hin deebitan sirbicha amma tokko isin hojjeessan deebi'a garasumatti. ishuma meeqa lama jaalate osoo na qabduu narratti baafate osoo hin beekiin deemte na aadabde harka poolisii tasana galfate Maaloo waloloo isaa na dhaggeeffadhaa naa qaba danatti naa qabi irra deebi'aa naa dhaggeeffadhaa waloloo isaa naa dhaggeeffadhaa waloloo isaa duwwaa naa dhaggeeffadhaa si waan biraa dhiisaa. ishuma meeqa lama jaalate osoo na qabduu narratti baafate osoo hin beekiin deemte na aadabde harka poolisii tasana galfate. Tole as deebineerra amma immoo kanatti aansuudhaan kanumaan bira darbaare nabsi maaloo warri muuziqaa hojjettanii yoo hojjete muuziqaa isaa Xilahun Tolaatu hojjete muuziqaa sirba mootii badhaasoo maalan balleesse jedhu kana kan hojjete muuziqeessaa qindeessaa muuziqaa Xilahun Tolaa nama jedhamudha. Maaloo
birrii keef jettee maaloo maallaqa keef jettee aartii oromootiin taphatiin. Gaafuma inni si bira dhufee muuziqaan hojjedheedhu sagalee isaa dhaggeeffadhuuti gashi manatti dhaqee leenji'aa dhufu. Maal taatanii? Ati inni kiliippii hojjettoo sirbicha laaltee kaatee kiliippiin hojjettu maanu hojjeestu maanu balleessitu maaloo maqaa'isu maaloo nu dhiisa maaloo tole. An dubbadha kutaa ittaanu irratti hunda baay'ee dubbachuu hin danda'a. Sirbittaan immoo hojjetu naqame. Sirbittaan immoo nama boossisa. Kana yeroo isinitti immoo baay'ee gaddaan. Maantu na buudide. Biyyaan fuula godhi gadduu laata. Tole sirba meetii Hayilee beektu meetii Hayilee ishee mee? Namni maaloo eessaa dhufta gargalaanii jagee maaloo eessaa dhufta gargalaanii jedhee gaafannaanii lafa na buuse qabdaan. Ishee jettee sanadha meetii Hayileen amma torban kana keessa sirba haaraa tokko gadhiisteetti sirbichi maal jedhaa maseentee abdiinii jedha. Dhimmi keessiin ijoon guddichaa sirbichaa kan ibsu abdii galee fi qubeelaa godhee fi maal jedhee jedhee fakkaata kan biraa duukaa deeme fakkaata sanarratti xiyyeeffata. Meetishaan amma tokko taphatteetti sagaleen ishee homaan jedhu guutummaa guutuuttis ta'uu baatu homaan jedhu fooyya'uu ni danda'a jedheetan yaada. Garuu kilibbicha irratti wantooti naan taane baay'een jiru wantooti naa taanis jiru. Fakkeenyaaf wantoota naa ta'an keessaa haalli itti nan cannaqama gaafa kilippii kana ilaalu. Ilaa tokkotu immoo maal jedhanii amaariffatti makaa jirta naan jedha. Gittam godhe maka ilaa kun ammas gittam godhe amaariffa maka hangoo miti maaltu gaafate. Maaltu isa gachi maa inni na taasaadha miti. Eeyyee nan sobe. Tole kilippicha irratti wantooti nama yaaddessan wayii jiru bifa daayirektiingiitiin. Daayirektii kan gootee dura ogeessa kaameraa turte ediitiingii hojjettiti lallisee caalaa nama intala jedhamtudha. Durbee taatu addee taatu isa kana wanta beekuun qabu. Isheetu daayirektii godhee sirba kana yeroo daayirektii gootu haala rakkina isheen itti jirtu mul'isuudhaaf mana tokko keessatti dungoowwan dhaabbatanii boba'anii mana ixaana wanta afaan oromootiin jedhu beeku isatu aaraa dukaakiin maal ture afaan waan akka yeroo bokarruuf jedhu duumessaa'u wanti sun mul'ateera mana keessatti sun natti toleera baay'ee yaada kooti yaada keessan miti yaada kooti garuu iddoo tokkotti gitaara ishee taphattee teesse. Taphachaa jirteen namoo qaqqabaa jirteen isin nuti murteessaa naa qabaa kana harkaan qaqqabdii ta'e gitaarumtuu ittiin fayyadamne mintinichuma sirbichuma keessa muuziqichuma yeroo muuziqichi qindaa'e keessa gitaaruma nageenyaan ta'e gurra kootee ta'e hin beeku malee gitaara taphattii bira darbeera kana biraa kan biraan gigiddaa harka lamaan qabatti akka ittiin. Girgiddaa akkeetti qabattee sirbiti. Maa inni sababni isaa? Maa jechuudha? Maal akkam? Maa jechuudha? Girgiddaa qabattee sirbiti. Kun sababa malee wanta galee natti fakkaateeti. Maaliif akka inni galeefis hin beeku. Bilbilli koo illee naa waamaa jira. Garuu istuudiyoon jira jedhu laata bilbilee kaasuu laata. Dhiifama naa obsaa xinnoo ishee. Istuudiyoon waraabbiirra jira. Tole. Kanaafuu maal ture akka agattee intalli naa bilbilte kan biraa immoo amma kun dhugumaa imimmaanii ilaalame suuricha.
Ilaaltanii amma kuni bishaaniin fuula dhiqatte moo shaaworii galtee baate moo intinaatti aarsan moo maal inni maqaansaa maal shunkurtii qullubbii jijimbila kasalarra godhanii lap godhanii taarsan moo maa inni Yesuus koo turi hin dubbadhu kanas egaa ta'u mee sirbichatti nuu shidhaawwadhaa kutaa. Teessoo walabaa tan jaalala dhugaa sinna moohee ololaan gabroomsitee ayi booddee hirgitee jechoota filamtuun buba'onnee kasoomsitee guyyaa yaadni kee na dhoorke dalagaa halkan abdiin na dhiphisaa wayii natti mboonini egere tuuristi qabdii boru tarii si cubbisaa. Daawwatan miti maal seetan kontiinitii wanta jedhamtu jirti itti yaadanii nu ta'e itti yaadne ta'e waan seen hin beeku garuu maal godha seetan gara dhumaa kiliippichaa irratti yoo laaltanitu ta'e qubeelaa ishee ofitti buustee lafa keessi ilaala yeroo sana immoo yeroo isheen deebitee duddaan ciistu qubeelaan akkuma isheetti jira. Nyaatamte isa booda qubeelaan si'a tokkoyyuu irraan baane amma kiliippichi dhumutti ittuma jira lafoo kaa'ame yeroo kamiin uffatte moo deebitee immoo isa eeguu dhiistee abdii kutattee deebitee immoo abdiidhaan eeguutti kaate akkamitti agarsiisne kana immoo cubbuudha. Anyway kiliippicha homaan jedhu jaalladheeraanii isinis akka jaallattan abdiin qabaa isa kaan irra. Amma kan mootii silaa faarra hin caalu maqaa Yesuusii maa isaa walitti dhufa wayyi Yesuus Kiristoos maa mootiin sirbee maa jechuudha inni sirbee ta'an amma kaanuu sirba bor kiliippii tokko baafadde sa jechuun kun hafu anyway ciao na irraanfadhe uffata kan akka kanatti maaskii akkas bareedu wajjin akka uffadhuu fi kan na gargaarte kan naaf hojjettee Mo'ii Xilaa'uun Mo'ii Diizaayin baay'een galateeffadhaa. Nagaama sagaleen koo kaameeraa fuula godhuudha dhaabatee kan na waraabuudhaan na wajjin na gargaaraa ture Lataa Zarihuuniin baay'een galateeffadhaa akkasuma kana sagalee kana na waraabuudhaan isa waraabame kana immoo qindeessuudhaan akka simbiraan ga'u kan isiniif godhu Lataa Zarihuuniin baay'een galateeffadhaa galatooma baay torban sagantaa biraa fi sirboota kan biraa immoo qabannee dhiyaanna tole nagaan bulaa ijoollee nagaatti nagaan oolaa ijoollee nagaatti nagaan ta'a ijoollee nagaatti.